Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif akka qabu jecha har'a international marketing boqonnaa jaffaa hojjechuuf dhufne yeroo darbee boqonnaa shanaffaarra dhaabbanne jidduun barattoota faarmasiidhaaf koorsii pharmaceutical analysis jedhamu exit examiidhaaf waan isaan qopheessu waan tokko gaafii barattoota irraa kaanee hojjechuu turre. Kanaaf boqonnaalee nu hafan koorsii kana xumuruun dirqama waan ta'eef barattoota managementii, business management, business administration dhaaf har'a boqonnaa jaffaarraa itti fufnee walitti aansinee koorsii kana guututtiin xumurraa jechuudha. Boqonnaa tokko shanaffaa warroonni ilaalin gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. So international marketing chapteriin jaffaan pricing and terms of payment kan jedhudha. Strategy of pricing and the term of payment kan jedhu kan ilaallu taachuu deegaa productiin tokko erga oomishamee booda pricing decision erga bahee fi booda pricing technique akkasumas term of payment jira jechuudha. So maal jechuudha kan jedhu kan ilaallu taachuudha. So pricing gaafa jennu or pricing in general is an important decision in any business, be it domestic or international, whatever the business type, maybe domestic taudanda or international taudanda, pricing in almost it is the heart of that business jechuu dandeenya. Maaliif business kamiyyuu kan dhaabbatu fi profitiidhaa fi profit generate gochuudhaaf immoo gatiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Meeqaan yoo gurgurre gatii barbaannu profit barbaannu sana arganna kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu pricing whether domestic or international marketing it is very important decision of a business jechuu dandeenya. So because price determine survival of the company and the product quality of the company as well as the market share of the company, moreover the revenue and the profitability of the company. Ega price, yes, pricing wantoota kanneen murteessuu danda'a. Yes, magaalaa irratti dhaabbanni keenya sun survive godhee turuu fi turuu dhabu kan murteessu gatii product yookaan service keenya jechuudha. Akkasumas product quality tokkos murteessuu danda'a pricing. Gatii quality product keenya murteessuu danda'a. Market share nuti argannu murteessuu danda'a. Akkasumas more of revenue fi profit nuti generate goonu. Yes, revenue yeroo baay'ee gurgurtaa irraa argama. Sales irraa kan nuti revenue argannu yeroo baay'ee. So sales immoo price wajjin wal qabata jechuudha. Wanta tokko gaafa gurgurru gatiin itti gurgurru immoo beekamuu qaba jechuudha. So revenue dhumarratti immoo profitability or profit isa jennu kana argachuu dandeenya. Akkasumas economy mataasaa maal gochuu danda'a? Affect gochuu danda'a jechuudha. Pricing economy kaampaanii keenya yookaan economy dhaabbata tokko aga sadarkaa influence gochuutti danda'uu danda'a jechuudha. So kanaafuu pricing decision is a critical and a complex variable in overseas marketing strategy. Salphaa miti jechuudha. Pricing decision yookaan pricing strategy waan salphaa miti jechuudha. It's complexidha jechuudha. Complexidha jechuudha. Even uncertainty mataasaa qaba jechuudha pricing in tokko. It's uncertainty and the unpredictability force such as the costs, competition, the demand, the economic and the other factors which pose a numerous problem for the international pricing. Egaa pricing akkasuma lafa ol kaane haganaan gurgurra jechuun dandeenyu product keenya jechuudha. Egaa critical thinking mataasaa barbaada jechuudha. Critically decide gochuu danda'u qabna. More of uncertainty fi unpredictability of the force consideration keessatti galchuu danda'u qabna. Cost of raw material, cost of delivery, yes, wantoota hedduu ilaaluu dandeenya. Even kompiitaatoroota keenya ilaaluu qabna. Costiin yookaan pricing isaanii hammami kan jedhu. Demandii magaalaa irra jiru murteessaadha pricing tokkodhaaf. Economic capacity of the country and the individual or the consumer. Isaan kunneen hundi isaaniitu kanneen hubannoo keessa galchuu qabnudha jechuudha. Therefore jedhaga global marketers must develop a system and a policy that addresses a price floor or a minimum price. Yes, the global or global marketer yeroo hunda
systemni isaan develop godha yookaan policy isaan develop godhan especially pricing irratti price floor. Yes, what are the minimum price jechuudha. Minimum price nuti product keenya yookaan service keenya ittiin baafnu meeqa kan jedhu consideration keessatti yookaan hubannoo keessa galchuu qabu yookaan address gochuu qabu. Inni biraa price ceiling maximum price jechuudha inni kun immoo. Yes, price floor and the price ceiling kan jedhu they are opposite. So maximum price and the minimum price. And the optimum price function of demand dha kun optimum price gaafa jennu almost demand product yookaan service sanaaf uummanni yookaan customer yookaan consumer qaba wajjin kan deemudha jechuudha. Kan deemudha jechuudha. Kanaaf isaan kanneen kan hubannaa keessa galchee ta'uu qaba jechuudha. Global marketerin tokko gaafa price decision baasu. So inni tiyaanu factor to be considered in pricing jedha. Wantoonni nuti consider goonu immoo maal faadha? Factoroonni consideration jala galuu qaban gaafa pricing yookaan gatii wanta tokko baafnu wantoonni factorii ta'an maal faadha gaafa jennu in order to effectively achieve the objective of the marketer should design a pricing strategy by considering different factors jedha. Yes, in order to effectively achieve objective. Yes, kaayyoo jechuudha. Objective jechuudha. Kaayyoon dhaabbata sana yookaan kaampanii keenya maayini kaampaniin keenya akka effectively kaayyoo isaa achieve godhu marketerii yookaan nuti gaafa price strategy baafnu wantoonni nuti consideration jala galchinu hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kaampanii internal factor oroonni jedhaman jiru kanneen akka objective. Yes, maaliin wanni nuti achieve gochuu barbaadu dhuma waggaa irratti yookaan ji'a keessatti maali wanni nuti achieve gochuu barbaadu kaayyoon yookaan aim yookaan goaliin dhaabbata keenya maayini kan jedhu isa sana hubannoo keessa galchuu qabna. Inni biraa cost gaafa jennu costiin egaa karaa adda addaatiin ilaalama. Cost of raw material, cost of production ta'uu danda'a, overhead cost ta'uu danda'a, transportation cost ta'uu danda'a, running cost ta'uu danda'a, different expense. So costii sana kan hubannoo keessa galchee ta'uu qaba. And the other marketing mix element kubareef jenne competition ifa market share ifa isaan kana consideration keessa galchuu qaban isaan kunniin company internal factors jedhamu. Inni biraa pricing policy regulation and responsibility inni kunis beekamuu qaba. Pricing policy even kan biyyaatu regulationiin responsibilitiin nuti qabnu company keenya qabu biyya sana keessatti ofii isaatiif responsibility inni qabu hubannoo keessa kan galuu qaba jechuudha. Inni biraa market factors kan jedhamantu jira. So supply and demand, especially supply and demand kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Price is a moderating factor between supply and demand. Yes, supply jira moo jiru, demand jira moo jiru. Yes, demand jechuun product keenya hammam barbaadamaadha. Supply gaafa jennu dhiyeessiidha. Dhiyeessiin jira moo jiruudha. Amma dhiyeessiinis gaafa jiraatee fi gaafa hin jiraanne deficit of supply and surplus supply gaafa jiru maybe demand irratti hariiroon isaan qaban opposite dha waan ta'eef gaafa supply gar malee jiraate demand gadi bu'a. So isaan kana hubannoo keessa galchuu qabna jechuudha. So high supply cost lower price supply gar malee jira taanaan pricing gadi bu'a. Lower price stimulate immoo demand. Kanaaf supply gar malee ol ka'uun isaa pricing keenya irratti immoo gatiin isaa akka gadi bu'u taasisa. Kana jechuun fakkeenyaaf production salphumatti magaalaa keessatti argamu gatiin isaa xiqqaa ta'a. Maaliif production sun nu bira yoo nuti gatii ol kaafne bakka biraa deemanii bituu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf supply and demand consideration yookaan factory guddaadha. Inni biraa competition all compete for limited income customer jedha. Income of customer akkuma beekamu competition gaafa jennu dorgomtoonni keenya nutis customeroota keenyaaf wanti nuti dhiyeessinu customeroonni keenya immoo income isaanii limited dha waan ta'eef competitionii jiru sana adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Inni biraa customer purchasing pattern jedha. This determine how and why a customer spend their money kan jedhudha. Akkamitti yoom bitu, hammam bitu, maaliif bitu kan jedhu customeroonni keenya purchasing pattern isaanii beekamuu qaba. Yeroo yeroodhaan bitu moo turanii faa bitu moo
kan jedhu sirriitti adda baasnee beekuu qabna. Inni biraa customer culture, some use negotiation, the other follow fixed price, others again follow a dynamic pricing jedha. Customer culture jechuun amma nuti argitanii jiraatan suuqii tokko gaafa deemtan product irratti wanta isin bituu barbaada, especially yeroo supermarketii deemtan gatiin already irratti barreeffameera. Amma inni sun fixed pricing jedha. Magaalaa irratti deemtan immoo gaafa waan tokko bittan maybe negotiationiidhaan kan bittantu jira. Gatii takaraakkartanii waan isin barbaadan gatii barbaadanii bittanii fa'aa yeroo deemtan mul'ata jechuudha. Kanaaf customer culture gaafa jennu kana fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Kana fa'aa of keessaa qaba. Negotiation, fixed price strategy fa'aa, dynamic pricing kanneen hubannoo keessaa kan galcheedha jechuudha. Inni kunis almost market factors jalatti kan ramadamudha jechuudha. Inni biraa economic factors kanneen jennutu jira. Economic factors gaafa jennu foreign exchange rates jedha. Once pricing problem involves the currency to be used for billing purpose jedha. A seller should negotiate to bill in strong currency while the buyer should try to gain acceptance in a weak currency. Fakkeenyaaf inflation amma jiru, jireenyi qaala'insi jireenya amma biyya keenya keessatti nu mudataa jiru fakkeenyaaf sababa exchange rateedhaan doolaarri garmalee gatiin isaa waan ol ka'eefidha jechuudha. Akkuma beektan namoonni gurguran yeroo baay'ee exchange rate guddaa barbaadu. Fakkeenyaaf doolaaradhaan waan tokko gurguruurra osoo yuuroodhaan gurgurre jaalan. Maaliif yuuroon doolaara waan caaluuf jechuudha. Warroonni bitan immoo currency xiqqaadhaan bituu fa'aa barbaadu. Kanaaf foreign exchange kuni factory biraadha jechuudha. Factory biraadha jechuudha. Kanaaf another factor of or economic factors jalatti kan ramadamu foreign exchange rate kan jennu kana jechuudha. Inni biraa tariff and distribution cost dha. Taarifni mootummaan product tokko dhambe fakkeenyaaf import export irratti kan hirmaannu yoo ta'e taarifni mootummaa hudhaa kan biraadha, factory biraadha jechuudha. Overseas a price must be increased to cover tariff and extra distribution jedha. Kanaaf sababa taarifni ol ka'uu fi nuti immoo gaafa gurgurru product sana irratti gatii daballee faagaa yeroo gurgurru mul'ata jechuudha. Kanaaf distribution costing kunis fakkeenyaaf as product tokko gaafa distribute goonu costing nuti baaf costing nuti baafnu jira jechuudha. Costing sunis price product keenya baaf irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jechuudha. Inni biraa inflation rate dha. Once the price is set, it must still be adjusted periodically dha. Yeroo yeroodhaan updatable pricing jiraachuu danda'u qaba. Maaliif inflation yeroo yeroodhaan deema waan ta'eef ol ka'iinsi gatii product yeroo yeroodhaan jijjiiramaa deema. Inni kunis economic factory keessa isa tokko. Inni biraa price control and regulation waan jedhamutu jira. So price control and regulation inni kunis factory kan biraadha jechuudha. Kanaaf economic factors warroonni jedhaman exchange or foreign exchange rates, tariff and distribution cost, especially distribution cost gaafa jennu transportation cost fa'aa hammata jechuudha. Keenyaa product tokko gaafa gurgurru transportation cost fa'aa cover gochuu danda'uu dandeenya maamiloota keenyaaf. Yeroo tokko immoo taarifa yookaan distribution cost isaantu danda'a ta'uu danda'a. So isaanin kunniin inflation rate akkasumas price control and regulation kan jedhu kunniin garmalee wantoota hubannoo keessaa galuu qabanidha. Inni itti aanu global pricing strategy kan jennudha. Globally gaafa jennu most internationally jechaa jirra jechuudha. So they must then develop strategy to achieve this objective. Gamalachuu whether domestic or global pricing yaa ta'u strategy isaa inni guddaan objective company sana achieve gochuu yookaan meet gochuudha. So based on the quality of the product and the level of the price, the firm can use 4 types of pricing are there. So 4 type of pricing ama quality product sana irra ta'uu danda'a, level of price, level of market coverage ta'uu danda'a, types of price kana bakka afuritti qooduu dandeenya jechuudha. Isaanin kunniinis almost price skimming, penetration, premium and economy
price jennee bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. So price matrix or price strategy matrix kana gaafa laaltan almost asiin low price tu jira, asiin immoo high price tu jira. Inni kunis low price dha, inni kun immoo high quality. So in terms of quality, in terms of price ilaalamu jechuudha. So bakka akkana goone bakka afuritti qoonne jechuudha. Almost economy, low price and low quality. Penetration gaafa jedhu low price and high high quality. Here price skimming gaafa jennu almost high price low quality. Premium gaafa jennu almost low price and high quality jenne ilaaluu dandeenya. Garuu tokkoon isaanii maal jechuudha kan jedhu ilaaluun bareedaadha. Fakkeenyaaf economic pricing gaafa jennu strategy with low price for low quality goods jechuudha. Yes, product quality isaa xiqqaa ta'ee fi gatiin isaas xiqqaachuudha. Most kuni almost normally dha jechuudha, beekamaadha. Wanti quality gadi aanaa qabu gatiin isaas akkasumatti gadi bu'aadha ta'a. Kanaaf low quality low price gaafa jennu economic price kan jennu sana jechuudha. Penetration pricing gaafa jennu initially setting low price for a high quality product and then increasing it. Inni kun immoo penetration gaafa jennu fakkeenyaaf magaalaa haaraa fa'aa gaafa seennu yeroo baay'ee productiin keenya hamma fedhe quality cimaa qabaachuu danda'a. Garuu magaalaa sana irratti nuti haaraa waan taaneef magaalaa sana keessa seenuudhaaf price keenya maal goona gadi bu'u. Isa sanaan maal jennaani? Penetration pricing jennaan jechuudha. Kanaaf penetration pricing jechuun initially gaafa gara magaalaa sana seennu low price for high quality product jechuudha. Garuu adeemsa keessa maal goona eega product keenya uummanni dhandhame quality isaa bareeda ta'e booda erga jaalatame booda gatii isaa dabalaa deemna jechuudha. Price skimming gaafa jennu initially setting high price dha kun immoo for a new low quality product and then reducing it. Productiin keenya amma tokko quality isaa guddaa miti garuu initially gatii guddaa qaba jechuudha. San boodaan immoo gatii isaa gadi buusaa deemna. Almost penetration pricing fi price skimming opposite dha waliif jechuudha. Premium pricing gaafa jennu premium gaafa jennu almost for high quality high price jechuudha. Yes, high quality high price. So high price for high quality product or goods gaafa ta'u premium pricing jenna jechuudha. So strategy one afran kana fayyadamne price set gochuu dandeenya jechuudha. So pricing approach as an international marketing jedha. So full cost versus variable cost pricing kan jedhamutu jira. Variable cost pricing gaafa jennu is considered only with a marginal or incremental costs of producing goods to be sold in overseas market. Yes, variable gaafa jennu akkuma beektani almost incremental cost jedha jechuudha. Incremental cost for goods to be sold on overseas market. Full price cost or full cost pricing gaafa jennu each unit bears its full share of the total fixed and the total variable cost, and the price are often set on total cost plus profit margin dha. Normally yeroo baay'ee kana fayyadamna jechuudha. Cost plus profit margin. Yes, cost guutumaan guututti costiin product sanaaf ba'ee jira. Profit margin immoo itti dabaleeti cost baafna yookaan price baafnaaf jechuudha. Inni kun full cost pricing jedhama. Full cost pricing and variable cost pricing waan jedhamu jira. Inni biraa competition based pricing dha. So inni kun dorgommii magaalaa sana keessa jiru kompitaatoroonni keenya gatiin isaan baasaa jiran hammamii kan jedhu erga ilaallee booda price murteessinudha jechuudha. So this one determined the product price taking the activities and the strategy of competitors into account. Ayyen kuma jenne san dorgomtoonni keenya meeqan baasanii meeqan gurguraa jiru kan jedhu erga hubanne booda nuti kan gatii kutuu dandeenyu product keenyaaf. Competition based dha jechuudha pricing keenya. Inni biraa value based pricing kan jedhamutu jira. Value based gaafa jennu this is where the firm set a price level taking the consumer perceived value into account. Customeronni keenya product keenya value isaan qaban maal fakkaata kan jedhu sanarraa kaaneeti kan inni price kutuu dandeenyu. Inni kun value based jedhama jechuudha. Yeroo customeronni keenya product keenya sirriitti jaallatan
gatii ol kaasnus numarraa bitu jechuudha. So value based pricing gaafa jennu isa kana hammata. Almost 7 common pricing strategy tu jira. Value based pricing, a price are set according to consumer think or product or jechuun value jechuudha. Competitive based pricing, yes, price are set based on the competition. Price skimming, price are set high as a market will allow, then lower over time jechuudha. Cost plus price are determined by adding the cost of the producing to the desired profit margin jechuudha. Inni kun summary dha. Summary hanga amma ilaalaa turre kana. Penetration, price are initially set much lower than competitor and raised more sustainable price later on the once the product has built or royal customer jedha. Royal customer jechuun maamiltoota amanamoo erga arganne booda erga maamiloonni keenya sirriitti product keenya baran booda maal gochaa deemna? Cost wannu gatii isaa dabalaa deemna jechuudha. Economic pricing, a price set lower than competitor price, and the sellers rely on higher sales volume on the market. Decent value. Inni kun economy akkuma reefu dubbanne low price for low quality product kan jenne sana jechuudha. Dynamic gaafa jennu price change constantly to match the current demand for the item jedha. Inni kun demand based pricing dha. Almost dynamic gaafa jennu gaafa demanding dabalu pricing is dabalaa deema, gaafa demanding gadi bu'u immoo pricing is walumaan gadi bu'aa deema jechuudha. Almost sanaan ilaalamuu qaba. Dumping price kan jedhamutu jira. Dumping price jechuun a form of price discrimination is the practice of charging different price for the same product in similar market. Inni kun immoo product wal fakkaatu gatii garagaraatiin gaafa gurgurru jechuudha. Akkasumaan argitanii yoo jiraatan nama laalanii gatii gaafa ol kaasanii gurguran, nama laalanii immoo gatii buusanii gaafa gurguran argina daldaltoonni tokko jechuudha. Inni kun dumping price jedhama jechuudha. Price discrimination itti uumamaa jira jechuudha. Practicing kuni productiin tokkoma garuu gatii garagaraatiin gaafa gurguramu dumping price jedhama. As a result, exported products are sold at lower price than those sold domestically. Yes, productiin biyya kana keessatti gurguramu gaafa maybe export godhamu gatii ol kaa'atan gurguramuu danda'a. Innumtu dumping price jennu kun bakka saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Dumping price can be classified into three. One is sporadic dumping, occurs when the manufacturer with unsold inventories wanted to get rid of distressed and excess merchandise. Yeroo baay'ee inventory'n keenya story keessatti kan turu yoo ta'e, story sana keessa baasu gaafa barbaadnu yookaan immoo akka inni story keessa dhumu gaafa barbaanne sporadic dumping price kana fayyadamne gaafa gurgurru mul'ata. Predatory dumping kan jedhamu it involves selling at a loss to gain access to the market and perhaps to drive out competition. Inni kun immoo almost gatii gadi buufne loosi keessa gallee gurguruu jechuudha. Kisaaraa keessa gallee iyyuu gurguruu jechuudha. Kuni actually market sana keessa share argachuudhaaf yookaan access argachuudhaaf waan godhamudha. Yeroo gaafa competition intense ta'e kompiyuuteroota keenya wingoonii seenuu gaafa dadhabnu selling price keenya garmalee gadi buusuudhaan loosi keessa seennee maal goona gurguruu dandeenya. Inni sun predatory dumping jedhama. Persistent dumping requiring consistent selling at lower price in one market than in others. Their common characteristics is charging a lower price abroad than at home. Inni kun immoo almost gaafa product keenya internationally gaafa gurgurru isa qarshii domestically itti gurgurru sana gadi itti buufne gaafa productiin keenya almost akka beekamuuf kun immoo product keenya beeksisuu yookaan abroad share market share argachuu gaafa barbaanne fa isa kanas yeroo fayyadamnu jira jechuudha. Inni biraa transfer pricing kan jedhamtu is the practice of trading among a multinational company, subsidiaries or with the parent firm. Yes, inni kun mainly for multinational company trading practice dhaan gaafa jennu transfer pricing kana fayyadamna. So any price charged seems to be acceptable because
the sales are among subsidiaries. If the selling price is relatively low, the profit is made by the buying unit. If the price is relatively high, the profit is made by selling subsidiary. This one is the rule or the scenario. Scenario is that selling price in relatively low profit in kan argamu buying unit sana jechuudha. Gaafummoo pricing keenya relatively gar malee guddaa ta'e profit in selling subsidiary sana irratti generate ta'a jechuudha. Isa kana himuu barbaadeti. Other form of pricing strategy counter trade and the terms of sale or payment jira. So money is not the only means of payment. Yeah. Maallaqa qofa miti wanti nuti trading keessatti yookaan exchange keessatti fayyadamnu. So in case where international marketer join to the market that lack hard currency, thus they may be forced to enter in some kind of counter trading. Yes, hard currency fakkeenyaaf hanqinni jiraachuu danda'a internationally. Gaafa magaalaa keessatti hirmaannu hard currency dhabamuu danda'a. Yeroo akkasii sana karaa nuti trade itti goonu yookaan term of payment itti adeemsifnu hedduutu jira jechuudha. One is counter trade. Amma counter trade is the government mandate to pay for goods and services with something other than cash. It is a good for goods deal ta'uu danda'a. Meeshaadhaan ta'uu danda'a. Good for good dealiin jiraachuu danda'a. Dirqama hard currency qofaan yookaan caashidhaan qofa ta'uu danda'a. Inni kun counter trade jedhama. So walumaa galatti boqonnaan shanaffaa kana fakkaata boqonnaan jaffaa kana fakkaata. Boqonnaa torbaffaatiin yeroo biraammoo kan wal arginu ta'a. Video keenya like godhaa, share godhaa akkasumas channel keenya immoo subscribe godhaa. Akkamitti yoo dubbifnee qabxii bareedaa fiduu dandeenya kan jedhu ammas hawwin jechuun subscribe gochuutiin achirra ilaalaa exit exaamiidhaaf akkamitti haa qophoofnu kan jedhu exit exaamiirraa immoo gaafa seennu maal gochuu qabna kan jedhu tirikiiwwan garaagaraa hawwin YouTube irratti argattu. Hawwin YouTube kan subscriberii 6,800 ol qabu barbaadatoo subscribe gochuun channel sanas guddisaa gama tokkoon immoo isinis akka fayyadamtan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadeti. Chapter 7 ammoo arginutti nagatti.